dubbii kennutti dubbadhu. Waanjoo saba kanarraa cabsi. Abaarsa cabsi. Qilleessa kanarraa cabsi. Ammaa kaasee lafti kun namni kun sabni kun harka keen eegamu. Harki kee hojii hojjetu. Mee calmadhaa ameen jedha. Wayitu namarraa citee godaanaa jira ameen. Narraa ka'eera rakkinni dhaayyaati. Socho'aa ani jalaa ba'eera jedha dubbadha. Kana booda jedha ayyaati. Nan guddadha ol jedha ayyaati. Diina korrattedha. Lafan jiruttedha. Biyyan jiruttedha. Dibataan. Amantiin. Konoomidhaan. Guddinaan jalqabaadha. Sirratti ta'eera nama amaneef. Ta'eera dubbadheera bayyeessus. Ta'eera raajeera bayyeessus. Ta'eera guddinni karaa keerratti. Ta'eera mana keerratti. Ta'eera sammuu keerratti. Siyaasa diinaa ta'eera jaani dhaabbitu. Kaboon taabasee yaalee. Jadi dabali. Alle baasi daba. Naa ta'eera jadi dabaliiti. Bakka jirtanii socho'aa kiyyoon irraa citeera. Bakkan jiru ba'eera jedhaa yaade. Bilisa ba'u jalqabdu ameen. Yes, hallelujah. Ol fuudha harka keessa mirgaa. Waan haaraatu naa ta'a jedha. Naa taa'adha dabalaati. Sagalee kanan dubbisa. Harka keessan bal'ifadhaa. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota haxahaatootaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhatamaniin warra raafaman hin taanu. Kanaa mannaa jaalala dubbii hundumaa gara sama taanuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddannaa. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Dubbii kennutti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Efesoon 4:14-15 ergaa guddaa tas keessa jira. Namni dubbatu gurra isaa asa ergu. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota haxaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwoomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Kanaa mannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaa gara sama taanuuf ta'e gara Kiristoos Yesuusitti hin guddannaa. Ameen. Nama simbira jiruun ol guddachuu jedhaani. Mata dureen koo ol guddachuudha. Ol guddachuu. Istiyaa ol guddachuudha haasa'ame. Ameen. Ganama kana ixaan kun eeyyu rabu. Mata dureen ganama kaa dubbadhu ol guddachuu. Ol. Isti ol jedhame. Guddachuu jedhame. Guddina kana eenyuuf hin hawwaana? Ganama kana eenyuuf hin hawwa beektu? Kiristaanotaaf hin hawwa. Guddina kana siniif hin hawwa. Kanaaf ergaa isaa qabadhee dhufeera. Naa taaname jette ameen jedhiyye. Hallelujah. Gara Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 14-15 yeroo ilaallu Phaawulos dubbii guddaa tokko dubbate. Egaa kottaa nu si'achi barsiisaa xuraa'otaatiin isa nama goyyoomsu manca'eef isa nama balleessu manca'een warra goyyoomfamanii fudhatamanii badan hin taanu. Erga jedhee booda akkas jedhe kottaa akkas goonaa jedhe gara sama taanuuf ta'e Yesuus Kiristoositti jaalalaan dhugaadhaan hafuuraan ol hin guddannaa. Namni guddatu bara kana maal ta'a? Namni Kiristoosiin guddatu waan inni ta'u dhumarran saditti hima. Hayaatan gurra keessa yoo na ergiftan dubbii gurguddaa isin keessa galaa lafee taatanii baatu as keessa. Jijjiirameen ba'a jedhaa dubbadhaa. Ameen haleluuyaa. Namoonni baay'een guddina barbaadu. Ani garuu kan nama dubbachaa jiru guddina lafarraa duwwaa osoo hin ta'in gara Yesuusitti akkamittiin akka guddan. Gara Yesuusitti akkamittiin akka guddan. Akkamitti yoom eessatti maaliif guddanna gara Yesuusitti. Kiristaana erga taanee guddinni nu barbaachisa. Eessatti gara isa mataanuuf ta'e Yesuus Kiristoositti ol guddachuu qaba. Mataa sanuuf ta'e Yesuus Kiristoositti ol guddachuu qaba. Gara Yesuusitti akkamittiin guddanna. Maaludha guddinni Yesuus? Hojiin Yesuus maalidha? Gara Yesuusitti guddina kan nu agarsiifnu tokko amala isaa dhaaluudhaan. Amala eenyu? Amala isa barte dhiiftee amala Yesuusiin dhaalteedhaatti madda.
amala kana yoo dhaalte jedhaani namni si qabuu hin danda'u jedhaani gara Yesuusitti ol guddataa deemtaa jedhaani amala Yesuus dhaaluun guddina jireenya Yesuus keessa jiraatan keessatti amala Yesuus dhaaluun guddina memme amala isaan na dhaala jedhame dubbadhaa Luqaas 22:39 irraa argattu amalli Yesuus maalidha jaalala nagaa tokkummaa maaludha amalli Yesuus amalli Yesuus keessatti of dhiibuun hin jiru of jibbuun hin jiru nama jibbuun hin jiru nama tuffachuun hin jiru amalli Yesuus jaalala nagaa tokkummaa guddina olii gara afuuraa gara mootummaa waaqayyootti malee gara jal'inaatti gara hamminaatti gara badiisaatti miti amala Yesuus namni qabu jaalala qaba amala Yesuus namni qabu nagaa qaba amala Yesuus namni qabu tokkummaa jaallata amala Yesuus namni qabu yeroo hundumaa afaan isaa keessa gaarummaa qajeelummaatu ba'a namoonni amala kana fudhatan waldaa kiristaanaa keessa dhuguma gara samataasii ta'e Yesuusitti guddattee taati mee iyyaati ani guddadheera ol jedha ayyaa egaa jira amalli kun kanaaf Phaawulos akkas jedha warra Efesooniin amala keessan gataa yaada keessan dhiisaa jijjiirama gara samataanuu ta'e Yesuus Kiristoositti ola guddannu ameen haleluuyaa Efesoon of jibbuu nama jibbuu jaalala qaban nagaan qaban of dhiibu of tuulu hin jeeqamne Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti tokkoffaa jaalala qabatee gadi bu'e mootummaa waaqayyoo gadi qabatee gadi bu'e dibata humna hojii seexanaa diigu qabatee gadi bu'e gara Yesuusitti guddachuudhaan amala keenya kan Yesuus ta'uu qaba fooliin Yesuus jedhurraa urgaa'uu qaba beekamuu qaba inni mucaa Yesuus ishee mucaa Yesuus siin jechuu qaba karaa deemaan illee inni karaarra taa'ullee inni teela taa'ullee inni taaksii keessa taa'ullee si keessa shittaa Yesuus dhaga'uu qaba akkas taanaan amala isaa waan dhaalteef hojii seexanaa diigaa deemta raas harka kee amalli Yesuus jedhame cabseenatti galeera ayyaati na keessaa jedhame lafan jiraadhutti lafan taa'utti jaalala labsuu nagaa labsuu qajeelummaa haasa'uu nagaa dubbachuu tokkummaa labsuu kun jedha ayyaati amala Yesuus jedha ayyaati haleluuyaa waldaa keessa teessanii amala kanan qabdan yoo ta'e hin guddanne ammayyuu faarfattanii tajaajiltanii amala kanan qabdan yoo ta'e hin guddanne ammayyuu iddoo dhaqxan teessanii nagaan sin keessa hin jiru yoo ta'e tokkummaa himuu sin keessa hin jiru yoo ta'e qajeelummaan hin jiru yoo ta'e hin guddanne ammayyuu amantanii waggaa 5 waggaa 10 waggaa 20 waldaa teessanii amalli kun sin keessa hin jiru yoo ta'e ammayyuu hin guddanne gara Yesuusitti amala isa kan biraan nu keessa galee jira jechuudha inni immoo ganama kana xaragamee nu keessaa ba'a nama jirutti bu'aatti har'a amala dhaaltuu qabda sirriitti jedhanii hin dhaaltaa jedhanii Luqaas 22:39 hanga 41 naa dubbisi Yesuus mandaricha keessaa ba'ee akkuma amala isaa gara gaara ejersaa dhaqe bartoonni isaas isaa wajjin dhaqanii iddoo sana yommuu ga'ee qoramatti akka hin galleef kadhadhaa isaaniin jedhe inni amma darbannaa dhagaa tokko isaanitti fagaate jilbeenfatees kadhachaa ture yaa abbaa kun akka fedha kee yoo ta'e xoofoo dhiphinaa kana ani fudhachuudhaaf jiru kana anarraa fuudhi garuu akka ani jaalladhe utuu hin ta'in akka ati jaallatti haa ta'u jedhe yommus ergamaan waaqayyo tokko isa jajjabeessuudhaaf waaqa irraatti mul'ate muddama isaa keessattis ittuma cimsee kadhate dafqi isaas akka coba dhiigaa lafatti garroobaa ture kadhata irraa ka'e gara bartoota isaa yommuu dhufe bartoonni gaddaa waan bututaniif raafamanii isa eegan inni immoo attamitti rafuu dandeessu ka'aa qoramatti akka hin galleef kadhadhaa amali Yesuus inni tokko kadhannaadha Yesuus lafa kana irra gaafa deemaa ture ani silxaanan qabaa ani aboon qabaa jedhee calmaneen teenya hin kadhata jedhee immoo akka jedhe bartootaan isin ammayyuu raftuu qorumsatti akka hin galleef kaa maal godhaa kadhadhaa
namoonni baay'een kadhannaan jaallatan isuma namni kadhateen waggaa 40 waggaa 30 jiraachuu barbaadu isuma kan paastariitiin jiraachuu barbaadu isuma kan qeesiitiin isuma kan hawaariyaatiin isuma kan raajiitiin isuma jiraachuu barbaadu guyyaa 5 guyyaa 6 torban tokko fakkeenyaaf har'asanii kadhadheera yoo ta'e namni tokko gara kadhataan ilaaltan torbaarraa fayyaadhuma keessan tumamaat dhufa torbaarraa sinii kadhan torbee 10 sinii kadhanna akkasumatti Yesuus amala Yesuusitti yoo guddanne kadhatatu nu dhaala ameen ameen namni kadhatu injifataadha namni kadhatu mo'ataadha namni kadhatu ol guddachaa deema malee gadi bu'aan deemu maanilu ikoonomiin haa ta'u dibataan haa ta'u beekumsaan haa ta'u abjuun haa ta'u macaafa Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 10 yoo ilaaltan Daani'el hin kadhateedha ituma kadhatu abjuu namni argeen beenne argeen Daani'el hin kadhateedha ituma kadhatu mana barumsaatti tokkoffaa ta'aa dhufeedha ogummaadhaan hubannaadhaan tokkoffaa ta'aa dhufeedha ergaa qabadheen dhufe ganama kana nama kadhatuuf tokko kan jettu fuula kee dura warawaramtee abuutu lalta ate tokko kan siin jettu tokkoffaadha kan siin jettu mee bakka jirtu jaadhu ani tokkoffaa bayeera jedhi dubbadhu quxurii kana sitti ergeera baay'ee lafa barattutti quxuriin kun dura kee adeemtu lafa teessu lafa mootu biiroo mootummaa keessa ta'u bakkee ta'u keessaa ta'u lafa hojjettu si keessaa quxuriin tokkoffaadha siin jettu waldaa keessaa ta'u ati pheenxee tokkoffaadha ati jabaadha ati cimaadha kan siin jedhu quxuriin kun ilaasiif namni amanu quxurii kana butatee deema yoomiyyuu booddee miti dura malee haliya faaya laaseya achuma taa'anii tokkoffaan barana jedhee dubbadhu barana jedhee lafan hojjedhuutti lafan baradhuutti lafan tajaajiluutti iddoon taa'utti jedhee tokkoffaan baa jedhee arrabi dubbate kun ijaan argu fuudhin argaa baari nan argaan soochaa yaaba ergaa fideera tokkoffaa baata hin guddatta tokkoffaa baata darbita deemta shillimaatu wadannaate haleluuyaa taqabalu ameen mesochee tokkoffaan baari beedabali kana booda jedhime nan dursa malee hin durfamu beedabali sababisaa amalli kadhataa na dhaaleera amalli Yesuus na dhaaleera ani mucaa Yesuus namni jedhu tokkoffaa baera rasibatake ila afura tokkoffaa nama godhu dhufaa jira akka kaleessa dudduuba gofono daana deemtu qaxxattee duratti dabarta kan argamu sidha kan hojjetu sidha tokkoffaa damacha korbaas harka qabi tokkoffaa baata jedhi dubbattee jedhiin barsiiftee jedhiin tajaajiltee jedhiin Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessaa Afrikaa keessaa Aasiyaa keessaa Ameerikaa irraa ardii kanarraa dhibee tokkoffaa baata siin jedhe Waaqayyo jedhe raaji riyaasa deema akkasiin jedhu Waaqayyo jedhime akka kanaan duraa jedhiin tuffatamtee dudduuban deemtu gatamtee dudduubatti hin haftu jibbamtee hin haftu ceephaamtee hin haftu hin hojjettaa jedhiin tokkoffaadha hin barattaa tokkoffaadha hin tajaajiltaa tokkoffaadha siin jedheera Waaqayyo jedhiin bal siin jedhe ya barasela ena dalis ibaria diafata kimanda geli bros ada gauseta nerga videre ingudata tokkoffaabata gara Yesuus itti guddata tokkoffaabata gara Yesuus itti guddata jireenya tokkoffa tajaajila tokkoffa ola zema we ala pres ai dalerivaya memas gamadui imbosai ani tokkoffaadha asayani tokkoffaadha inamantai borgana malafa hojjettuuti tokkoffaabata wajiinuma keessa bifa dhabee gurra dhabee turetu isa maqaa dhabee turetu gaafati gara Yesuusitti guddina dalgamtu gaafati amala Yesuus fudhattu gaafati gara Yesuusi fudhattu nama biraa taateetutti galta hinnata hundumtuu sitti qababbala yanjaafiita hangania yellow profile amen hallelujah tokkoffaan baa jedhitti madda dhaga isa sigate si barbaada isa si jibbe si barbaada hin guddatai wal guddachuun ganama kana sirratti jalqaba gara maatii keetti darba sirratti jalqaba gara obboloota keetti darba
sirratti jalqabaa gara biyya keetti darba socho'anii tokkoffaa bayeera jedhi. Ameen haleluuyaa. Noora sina eebbisu haleluuyaa. Yesuus maal godheedha? Hin kadhata tureedha. Bartoonni morrafu turan. Hin kadhatan inni jarri moo kurruufanii rafu. Hin kurruufanii rafu. Yesuus akka jedhe ilaahi qorumsatti akka hin galleefi kadhadhaa. Maaliif amala kana hin bartanii na sirgeeffachaan jira? Maaliif hin fudhattanii? Ammayyuu hin raftuu jedha amma deebi'ee. Ituumna kadhataa qabaatanii koo Phexros ammuma gatee deeme sana iyyuu baay'ee fagaate garuu jechi Yesuus waan raawwatamu si'a sadii naganta waan jedhu si'a sadii gani. Iyesuus Kiristoos amala isaa akka dhaallu barbaada. Ati nama taati lafa qarra jirta garuu amalli Yesuus keessa Yesuusin ta'e namatti mul'ata. Addunyaa lafaa qarra nama jiraannutti nuyi nama geeddaramedha. Hafuurri qulqulluun gara keenya gaafa dhufe raataa joonjaa godhee lafa dhukaa'e miti. Warra sammuun baname, warra iji baname, warra gurri baname, warra akka barbaadan tashkaraakkaranii bushuu danda'an godhee lafa dhukaa'e. Kun faasiin gal ati yoo ta'e ani illee gasteejii koo irratti tashkaraakkaraan jira rakkoon qabaan. Ilmaan qaba erga naladde hin himne. Dibameera seexana xaabaa seerri kutaa jira. Dibameera dhukkuba xaabaa seerri kutaa jira. Dibameera wangeela lallabaan jira. Dibameera faarfachaan jira. Dibame bakka bakka raasaan jira. Atoo maal hojjetta biiroo hojjettu keessa. Haloo erga peentee taate boo'aa biiroo keessa ijisiteen taayin dimaato joofrees jijjiiruu qabda safarni. Lafa hojjettu lafa teessutti calmattee muddeen taayin ala biyyi rafate dhukkeerraa kaasi. Qixxee kon teessoo dhii seetanaan. Inni eessaat leenji baluusti. Ani abidda jadi dubbadhu. Qixxee kon taa'u seetanne dhaayyaati. Amma lallabu namni galtee taaksii keessatti iyyisiiftu jirta. Namantu malee. Inamanne kana malee galtee dhumattu shaayee dhugaa jirtu tubura dhugaa jirtu ija keessa laalta kaakimbil. Maaloo qabaa jedha. Ati qaba maaf arabaa seetaaya. Mi harka kan ol fuudhi dibata seetana joonjessu waa maal tokko aan dule soos si'a sadii ameen jettu mosiniin jedheeran sadii humna qabdi amma addunyaa gara lakkoo sadii baay'ee kabbaadidha lakkoo sadii ulfaattuudha lakkoo sadii tokko seexanni kan inni abdii kutate guyyaa sadaffaatti Iyesuus gadi bu'ee guyyaa sadii garaa lafaa keessatti qolee amicciiru mataa isaa amicciiru qulfii kee jarkaanuu fuudhe. Taasisa kutatti guyyaa sadaffaatti waan diigame kanaaf lakkoo sadii humna qabu. Kanaaf idhaan seexanni tokko iyyuudhaaf lama sadii gaafatettu seexan basila si cannaqaa uleetu. Lakkoofsa sadii keessa mo'icha jiraatti fakkaatu guyyaa sadiitti Yesuus injifatee gale. Ati garuu bakkuma ejjettetti lakkoofsa itti waamatte mo'i argame. Ameen jedhi dubbadhu irratti. Amala Yesuusitti guddachuu kottaan guddannaa kiristaanota. Kotta amalli keenya biyyaa dhaalu kan Yesuus gadi finna namarra keenya gadi finna namarra keenya gadi finna namarra keenya bakka jiraattutti amalli kee foolii Yesuus ta'ee argamu. Kanaaf Yesuus kadhadhaa namoonni baay'ee kadhatan calmattee torbanii waldaa dhuftu. Kanaaf gaanchurri sin dudduuba yaatee fokkiftuun fayyaan kun sin duukaa dhufti. Torbeedhaan namoota baay'ee seetanni rakkistu irraa baay'ee gottu torban irraa sin gadhiifne arra sin gadhiifne jarras maaliif hin gadhiiftannaan namichi yeroo waldaa dhufuutu fe'atee dhufa malee ala mana galu wajjin nyaatee dhugaa jechuudha. Waggaa harka kee ol fuudhiiti arra jedhaa qixxeen koo seexana miti. Yesuusii wajjin hin deemaa. Ani jedhaa gara Yesuusitti steeppii guddinaa jalqabeera. Warri na rakkisan jedhaa na gadhiisaa kufaa hin adeemu. Ani immoo jedhaa gara Yesuusitti guddachaa nan adeema. Yesuus jedhaa na jijjiireera dubbadhaa. Ameen. Gara mataa sanuu ta'e Yesuusitti guddanna. Amala isaatti lama gara yaada isaatti gara yaada Yesuusitti. Tokkoffaa Phexros 3:16 dubbista argite. Yaadi Yesuus maalidha kan inni qabu biyya lafaa kanarratti. Yaadi Yesuus namoonni kun hundumtuu akka inni mo'ee jiraatu barbaada. Yaada Yesuus keessa kana jira. Yaada Yesuus keessa kufaatiin hin jiru siif anaaf. Salphinni hin jiru siif anaaf. Yoo akka qaallutti Yesuus hin geessitee ilaalteetta yoo ta'e situ gowwaadha.
akka bacafeeta akka qaallu yambooti akka qaallichaa sasinirraa dalagaa akka namoota samiidhaa ture sana akka xilquutti akka lusuu fedhetti yaada Yesuus fuutee geessiteetti yoo ta'e isinitu dadhabaadha. Yaadi Yesuus tokkoof tokko aniifatti akkatti moonee jiraan. Eessatti biyya lafaarratti bakka dhan hundumaa irratti moonee akka jiraan. Yaadi Yesuus inni lammaffaan mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraan. Mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraan. Mootummaa Waaqayyoo keessa akka jiraan yaadi Yesuus kanuma. Nama simbira jiruun yaada Yesuus jiraadhodhaan hime. Yaada Yesuus jiraadhodhaan. Yaadi Yesuus jedhame mo'anii akka jiraatanidha. Namni yaadi Yesuusin fudhatu yeroo hundumaa kan itti beekamu kufaatii miti. Kan isatti mul'atu yeroo hundumaa salphina miti. Maaltu itti mul'ata? Mo'icha. Nama yaadu Yesuusin qabu yeroo hundumaa balbala cufamaatu itti mul'ata osoo hin ta'in balbala banamaatu itti argama. Maalinnaan Yesuus keessa kufaatiin hin jiru, mo'ichatu jira. Namoonni baay'een ka'anii deemanii hojjetanii tajaajilanii socho'anii kufaatii of fuulduratti of jootu ka'anii ammam yoo dadhaba ammam yoo gatama ammam yoo nama abdii hin qabne taate iyyuu yaadi Yesuus keessa jiraata taanaan ati mo'attee jiraatta. Nageenya gara yaada Yesuusitti guddachuu qabna. Abbaan sagal nu doorsisin, lafaa ka'ee nu doorsisin, seexanni lafaa ka'ee nu doorsisin, namni lafaa ka'ee nu doorsisin. Biyyi lafaa ka'ee ati huqqataan, ati badaan, ati caccabaan, ati dulloomaan, ati gatantaraan gatiin qabdu nuun hin jedhin. Nu keessa yaada Yesuustu jira. Si keessa jedhaani kan jiru yaada Yesuus. Yaadi Yesuus immoo injifataadha. Warri kissii jala jirtan dhaggeeffadhaa. Kissii isa dabdaabbee mana murtii deeme kan sammiti. Kissii mataa keessanii, isa kan foon keessanii, isa kan namaa, isa ganaa birdi beetii osoo hin ta'in isa kan seexanaa. Kan jedhee injifattee jiraattan siin jedhe. Maaliif ennaan ganama dibame namichi kun ganaa caakkaa galee mishiggiin galee namichi kun waa'ee ijoollee kanaa waa'ee ijoollee 42 san canna ergaan qaba. Sirriitti waa'ee humna Waaqayyoo beekteetta taanaan waan tokko sin cannaqu hin dubbatta hin ajajama. Quba kee ol fiigaa asii baatee galtee ajajattee banatta. Amma Ameerikaa keessa yookiin biyyi faranjoota biyyi gurguddatanii fagoo dhaabatanii riimootiin ambaarrii banatanii ol galu. Kun teknooloojiidhaan as ta'anii riimootiin televezyiinii keessan akka banattanii jechuudha. Baarrii yoo dhufanii yookiin kan riimootiin banatanii ol galu. Riimootii tokkoon harka kee keessa harka kee natti kenni. Riimootii ilaa riimootii jechuun fageenya irratti kan banu jechuudha miti kan hojjetu. Ol fuutaniittu akkuma harka kana ol fuuta riimootiin abidda afuura qulqulluu sirraa banuu kan danda'u harka keetti. Akka kalee sana man kadhattuun baname jettaanii bakka takaffatu. Fudhatteetta riimootii kan awwaale harka kee keessa. Amaani amantii duwwaadhaan awwaali. Tu opereeshinii tu saarjariin ta'ini tu baqachiin amantiidhaan as keessa awwaalan bani maqaa Yesuusi. Ol fuudhee harka kee ammallee dabali nan bana jedhiyyeete nan cufa sadiyyeete ijoollee Waaqayyoo jechuun banuu cufuu warra danda'an tokkoffaadha. Harka kee ol fuuteetta riimootiin kun irraa kaasee hojii akkasii hojjetamanteetta. Dhugaadhaa oduu namaan hin joonjoftu kana booda. Banameetta baqaalleqa. Cufameetta eesh. Kan kooti kotteetta tole. Deemettaan eesh kan koometti. Nan gaggeessa sirraa rakkin dhukkub iyyuma dadhabbii booji'amuu salphina sirraa gaggeesseera. Deemi sin barbaadu hedhimmee dabaliiti. Sirraa fageesseera. Nawwaama gara kee tolfina dibata moo'icha. Balbala banamaa eebba nawwaama. Guddina waama barakat. Ajaji kootu jedhin. Era riimootii sirka jira waami waami. Waami kootu. Ajajamee tole abeet yee maal jettan jecha gara mana keetti fuula adeeffatu. Mi aboon qaba jedhame. Kanaaf amala Yesuus keessa yaada isaa hubachuu, yaada isaa jiraachuu, yaada Kiristoos keessa jiraachuu, mo'icha injifannaa guddina namaa fida malee kufaatii salphina hiyyuma rakkina hin fidu. Namoonni baay'een kan inni yeroo hundumaa wanti nuti siin taphatu yaada Yesuus hin jiraattan. Yaada Yesuus dhaaluu qabna. Yesuus keessa salphinni hin jiru. Kufaatiin du'aa hin jiru. Kufaatiin salphinaa hin jiru. Yesuus keessa kan itti fudhattu eebba ulfina injifannoodha. Kun sirratti dhufu maqaa Yesuusiin. Eessatti guddanna? Mana qulqullummaa keessatti guddanna. Iddootti guddannu isinitti dubbadha. Bakka irra deemtanii guddattan gara mataa sanuu ta'e Yesuus Kiristoositti. Attamittiin gara Yesuusitti guddanna. Waldaa keessatti guddanna. Tokkoffaa Saamu'eel 3:1-3. Namoonni mana Yesuus keessa jiraatan, namoonni Kiristoos keessa jiraatan, namoonni waldaa Kiristoos keessa jiraatan, Kiristoosirraa
himbaratu wangeela himbaratu Yesuusin hin argu yeroo hundumaa shaakala afuuraa keessa jiraatu malee shaakala biyya lafaa keessa hin jiraatu warri mo'attanii amma Yesuusin mo'attanii as geessan amma yoo mo'adhaa jiraadha kotta waldaa keessatti waldaa jibbu namoota tokko kanaafan dubbachaa jira waldaa dhaquun barbaadan arran bashannana bookoo guyyaa tokko qabnaa guyyaa kaayin hojjennaa bashannana deema miila dalga qabee guddina barbaadu Yesuus keessaa immoo kan guddatamu waldaa isaa keessa dhufanii taa'aniitu barataniitu sagaleen jibbina namni tokko immoo sagaleen jaallattan isumayyuu raajii duwwaa jaallattu kun immoo maasinii qaba kan nama hundee hin qabne taatu mana uffaa irratti ijaarame yookiin mana cirracha irratti ijaarame sin jalaa sekeriyaa sin jalaa bade hin kufa sin jalaa hundeen raajii hundeen tajaajila hundeen faarfannaa sagaleedha namni amane yoo jiraate amma yoo raajiitti raajameera maalinna sagalee kana keessa kan sin dhiibu bayeera kan tokkoffaa si godhu bayeera kan si injifachiisu bayeera fedhu gali maqaa Yesuusiin obboleettii wayi tokko nan ajjeesaadha nan balleessaadha nan braajees kan kooteedha rifeensa buqqifanneerraa footoo fudhanneerraa jedha turre kun walii galeerraa wacca hinduu taati naman taatuedha nan balleessaati kan kooteedha dhiiga wayitti dhangalaase kufteetti kaatiyya acabacaba Yesuusidha yaa laas malan godhette mee mucaa kan malan godhette nana jeesa namara eshi makina ya eshi kambro jibbisis eshi maal gochuu barbaadde amma nana jeesa afura maaliiti ati afura buda afura digimti amma eessa see qabdee jirta ijashi eshi musamush eshi yaadashi yoomitti qaxaroo qabattee jirta Yesuuf sirriitti taasise torbee tokko qofa achi booda maal gochuudhaaf namaracha eshi nanajeesa eshi amma kisaaraa galteetta si'a sadii iyyi keessa bay saduma hid kasareera diinni kee amee jedhiyyete fuudhe kasareera jedhime la toora sanarraa arma kee kanarra si dhukkuba toora sanarraa daddaftee ol kaate siin kadhadha diinni koo kasareera jedha dubbadhaa malatti jedhi asa diinni koo kasare itti kasareera jedhi abeet nama sii galee kasarsee jiraatu jira hin dhageenye watawwate abeet hin kasarsaan jiraata hin kasarsitaan jiraata isa sirrattu yaalaa baanos jaamaadii tee kaaraa baane yela braaseedha alaa baane teessisi bakka bilis iji keessi dhukkubaa amma eessa dhukkubaa jira iji koonaa dhukkubaa mataan koos yeroo hundanaa dhukkuba arraa kaasee sirraa sokkeera ameen dhaqi taa'i nagaadhaan galateeffadhaa Yesuusidha Yesuus gooftaadha warri garraamonni